achi riyaa kiyya erga ta'ee jaalallee kiyya erga ta'ee waan natti dubbate saniif immoo waan maallaqa akkasitti kanarra hin jira maalirra hin jira onaan jedhee waan baay'ee haasofna akkuma isin jedhenna tole jedhee hamanee maallaqa kaaseen ergeef jechuudha inni Duubaay jira. Achi maallaqa kana yeroon kaasee fi ergu hiriyaatiyyaan irra hin mari'anne duraan hiriyaatii wajjin baay'ee haasofna wannan godhu wanna gootu wanta baay'ee wajjin haasofnanna ittiin hin mari'annee ofuma kiyyaafan bakka jechuun ani immoo rakkina yoo akkasitti dhiira miti ani dubartii waan nan ta'eef aniyyuu waan baay'een arge waan ta'eef jaalallee koo ta'ee sheemidha bakka jechuun waan ta'e namni si biraa rakkatee akkasitti hositti haasa'u kana wajjinan jira. Rakkina isaa san argee callisuu hin dandeenye. Achii kaasee maallaqa kana ergeef jechuudha. Innaa maallaqa kana yeroon kaasee fi ergu jijjiiramni hin deebiin bakka tashaaluun ta'a jedheen eege tureeyyuudha. Itti baase jechuudha. Inni yeroo naaf hin qabu kabaja duraaf naaf qabu san kabajni kiyya jechuun bakka yeroo naaf dhabe bakka walumaa galatti jechuudha. Natti haasa'uudhaaf fedhii hin qabu. Innaa as keessatti maaltu ta'e inni yeroo san nama biraa wajjin ol baree jira. Ani immoo bakka inamanne yeroo sanitti bakka taqabbaleen jira kiyya jedhee waan baay'ee wajjin haasofne akkuma isin jedhee innaa maallaqa kana kaasee fi ergee jijjiiramni akkasumatti itti fufee bakka rakkoo keessa jira. Kanaaf na hubadhu as keessa hin jira. Kanaaf bakka muudii gaariirra hin jiru. Kanaaf akkasitti yeroo si dhabe akkasitti na hubadhu naan jedhee toleen jedhee ammas achumatti wajjiniin itti fufnee jechuudha. Oduma akkas jiru. Oduma kanaan jirru ammarree jechuudha irra deebi'ee akkasuma. Namni gaafa haasa'u miyuutii banuun hin danda'amu yeroo isheen xumurtee kaatu irratti yaada laatta malee. Dafanii haasa'u. Dafanii haasa'amu waan jireenyaati kun maaliif dafanii haasa'an haasoftuma waa'ee jireenyaati natti fakkaata kan isheen haasa'artu. Itti fufi. Innaa inni duraan erge sunis hafee immoo ammas akkasumatti wadumanni waan gaariin natti hin dhaga'amu akkuma isin jedhe garuu bakka yaa'u hamaneen jira waan ta'eefu ammas waama rakkinaa natti haasofnaanan ammas deebisee maallaqa ergeef jechuudha. Innaa yeroo san garuu yeroo diggaamii maallaqa erguuf san akka nama biraa wajjin hin jiru. Ani amma asirratti qajeelcha waan dubbadhe rakkoon qabu. Nan xumuraa yoo hin xumure dubbachuu hin dandeessu. Bakka tokkotti dogongoraa jirta. Nama amma ergan haadha manaa godhadhe akka itti hin fakkaanne bara 2016 ta'uusaa baruu qabda. Yeroo nutti himteeti tasgabbaa ladies first faranjiin ladies first dhiirri keenya. Laal wanna hamanuu hin barbaannetu as keessa jira hawwii amma itti deematan jira jechuudha. Haadhaan inni immoo nama akkasitti. Eko sittani mahawi amma maaliif akka waan kana haasa'e sitta himuu nan danda'a jechuudha. Viidiyoon siifan hojjedha abshiri. Akka tuffattee kana keessaa gadi buute viidiyoo siifan hojjedha footoo kee laxxafee jechuudha. Amma maaliif akkana dubbadhe kuni dhuguma bara 2016 wanti kun kan ta'e. Garuu amma immoo kan na haasofsiisu dagadheen jira dhiiseen ture jechuudha baay'ee jechuudha waan kana haasa'u jedhee dhiiseen ture. Garumoo akka naasa'u kan nagoosise abbuma sani beeki. Ammarree akkuma naasa'u kan nagoosise abbuma ammaas keessaa bu'ee kanadha. Innaan oduma akkas ta'aa jiru jechuun haadha manaa isaatittuu sheera akkanaa goota nan barbaada. Warri isa beektan ishii hin beekta waan ta'eefu. Yaa dhageessuu wanna dhaga'uu qabdu haa dhageessu. Ishiin irree hin beektu waan kana jechuudha. Warra as keessa jirtan warri qaal isa jalatti argitan sheerii irratti godhaa. Ani viidiyoo nama maxxansaa fi nagartiituun jaallatiin sheeriin itti ta'amaa jedhatti. Ani viidiyoo nan hojjedha. Isarratti viidiyoo nan hojjedha. Namni tokko tokkorraa ofuma isaatiif kabaja ofuma isaatiif nama san kabajee dhiistee waan san dhiistee akka biraa deemtee raawwatte akka immoo deebitee kabaja si dhawwatanii jechuudha akka waan irraa haasoftu si taasisan. Waan kana dagadheen ture baay'ee. Footoo isaa laxxafeefiin viidiyoo jedhaaf waan ta'eef yoo xinnaate namni 200 ilaalaa fi sheeriitti godhu haadha manaatti yaaddeen isaaf. Haadhi manaas xixiqqaaqee akka isheen gootottanii maan sirreettan dubartiidha waan ta'eef nan dubadha dubartiirra. Dhugaa jiru dhoksuu barbaaddee gadi buute malee ituu nama dhugaa taateetti teessee dhaggeeffattee kun kana turettee wanta xumuruu qabdu yaadaan xumuruu hin dandeessa. Yaadaan xumuruu hin barbaanne waan ta'eef
ofuma isaatiif namaxxansi maal fiddaan aan jedhe laal keessan dhufee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waan fidummoo sitti agarsiisan anatu sitti agarsiisa sheetu sitti agarsiisa osoo hin taane jechuudha wantan fidu jechuudha. Wantan fidu sitti agarsiisa. Eeyyani maalidhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Maqaa amantiidhaan ta'uu danda'a kan nan fide seenaa. Dhugaa dubbadha maal lubbu. Enggak dhuftee seenaa kennitti himte wanta dhugaa jiru natti haasofte ta'an si nama na dubartiin si jamar yoo ishee waan natti himte dhibbatta nama naan dubartii. Dubartii nama naan. Thank you. Itti fufee haasa'e. Amma maaliidhaaf bu'ee waan maallaqaa wanna naasa'eef kan bu'e dhugaa. Dubartiin warri Duubaay keessa jirtan mucaa kana sirriitti beektu warri beektan jechuudha. Hattuu inni yoo dubbanne malee hattummaa isa dhoksuudhaan qabnu. Ani immoo na beekta waan hin qabeen gadhiisu. Waan hin qabeen gadhiisu waan na gootu tokko immoo hin qabu. Innaa yeroo lammaffaa yeroo lammaffaa maallaqa ammas kaaseen ergee fi yeroo lammaffaa maallaqa yeroon erguuf sanii waan baay'een ba'e hawwii jechuudha. Koomentiin duraan arge sunis irra deddeebi'ee barreeffamuu qabee mucaawwan isa wajjiniin amma jirtu tun maalidha tiiktookii ishee jalatti nan laala dura tiiktookii isaa jala deemtee koomentii barreessaa turte nan laala ture. Laaleetuma baqaa normaaluma godhee isaa ture jechuudha dura. Innaa tiiktookii ishee keessatti suura isaa gadhiistee achi ishiin dubbisuu dhaqe. Isa osoo hin dubbisiin dhugaadhamoo kun wanti kun dhugaadhamoo osoo kan jedhu ishirraa ergixeenyaa ta'uun barbaade nan dhaqeeti nan mucaan kun maalii keetii jedheen gaafadhe. Maalii keetii jennaan jaalallee kiyyaa naan jette okkee jaalallee keetii eeyyan ishi mucaa kana erga bartee hammamii jedheen ishee hojii waan haasofnee jirra. Achi jaalallee kiyyaa inni ana malee eenyumayyuu hin beeku jaalallee kiyya naan jette toleen jedheen. Tole garuu wanti beektu ani dubartiidha wannan si sobuun qabu ani obboleewwan nan qaba obboleewwan naa gadiitis kan annaa oliitis nan qaba innaa atis dubartiidha. Innaa nama kana garuu itti deemi ani keessaa baheen jira jireenya kee keessaa nan ba'a garuu nama kana sirriitti ilaalii jedhee wannan ishiitti moo hitti meetinan biraa hafe. Innaa keessa darbee akka maallaqa ergeef isatti jechuudha itti meen jira na amanuu didde jechuun si naman waan maallaqaa naan jette isa guyyaa hamantu hamantaa teenkiu jedheeti nan biraa hafe micoo biraa jechuudha. Irshiirra ani kanan ishii dhaqee dubbise mucaan kun dhuguma ishii wajjin jira moo hin jiru kan jedhu tokko. Innaa wanna ishiin taasofte keessaa immoo waan dhugaa wayii argeen birumaa hin hafe bakka homaa hin dubbanne keessan naqee maallaqa koo akkuman kabadaan si ergetti. Nan rakkadhee jettee rakkina keessas si ooleen jira. Maallaqa koo bichaan barbaada. Jaalalli jaalattee amma na wajjin taatutti na wajjin taatee jirti. Dirqamaan hin jiru jaalalli. Innaa galatoomii maallaqa koo bichaan barbaadaa jedhee dubbisnaan harrabaan naa deebisee hawwii jechuudha. Harrabaan naa deebisnaan bulookiin godheeyyuu bakka. Yeroo sanitti waan jechuun simmeetii keessan ture waan sanis dhaga'uu hin barbaanne indoo miriyaantiyyaa azala jirti na dhaggeeffachaa jirti. Ishiin seenaa kana dursaa kaasee amma xumuraatitti hin beekti jechuudha. Inni isinii maallaqa kana dubbachuu qabdaa naan jette. No hin dubbadhu dhiisi bakka. Kanaan booda waanuma isaatirraa dubbachuu hin barbaadu. Anatu dhaqee amaneeti nan godhe waan ta'eefu neetworkii si qabee natti fakkaate hawwiin dhaga'ama sagaleen koo. Lubbuun neetworkiin qabeenyuun jiru fooqee lubee gadi bu'aan jira waan ta'eef waayifaayi qeyyaramaa jiraman. Waayifaayi qeyyaraan jira malee neetworkii rakkoon qaba. Toleessu. Innaa achi irraa dubbadhu naan jennaan lakkiin dubbadhu natti hafu jedheen dhiise bakka. Waasuma sanii nan dhiise hawwi. Achi bakka jechuun waanuma sanirraa yoon dubbadhu maallaqa kiyyas kenneen jira. Of amansiisite nan dhiise waanuma kanayyuu. Maallaqa sanirraa isin dubbadhu. Kanaafuu isas dhiiseen jira maallaqa kiyyatti sinafne isatti sinafne normaallo bakka. Hojjedheen argadhaa kanaan booda jedhee waanuma san keessa baay'eeti nan dhiisee jira. Wanti kun waggaa 2 guutee jira. Amma immoo maalla godhe hawwii. Bakka mica wajjiniin itti fufanii dhiiseen jiran isaanis ilaaluu waanuma san dagadheetoo waanuma saniyyuu dhiiseen jira jedhee waanuma sanuu dagadheen dhiisee jirannaa
maaltu ta'e ergasii amma ergaa micoodha jaarsa ergee ishee wajjiniin ta'anii maal ta'aniin booda amma bilbila biraatiin dhufee natti bilbilee sin barbaadaa naan jedhe maaliif na barbaadaa jedheen dubbise dhaqe ani immoo maallaqa kiyya bakka waaqa sodaatee mucaan kun maallaqa kiyya naa deebisa jedheetinan isa dubbisuu dhaqe miknaatum ani nama dubartiin irratti jaallatee na dhiisee deemedha kanan isa wajjiniin deemuu hin qabu dubartii kabaja qabdudha kanan isa barbaaduudhaaf isa wajjiniin deemuu hin qabu. Achirratti immoo ulleen irratti wal jaalanne malee qaama waliin beeknu mucaa kana wajjin. Garuu immoo asitti maallaqa amman ergeefis sinittaan hima isa xumuraatitti jechuudha. Innaa dhufee achi maal godhee amma dhufeeti si argachuun barbaada qaaman si argachuun barbaadaa naan jedhe. Niitii isaa achi godhee dhufee innaa anammoo hanqaaman asitti na argatuuf maalat dubartii amma kana kabaja dhabdee miti ani beeki. Asitti isa jaaladheeti nan jaalala malee koo an walitti nu fide ani kabaja dhabeetii miti innaa achi dhufee si argachuun barbaada maallaqa koo naa deebisennaan qaamana si argadhee qaaman si deebisaa naan jedhe. Nama niitii qabu immoo ani qaaman argee maallaqa koo kan naa kenni jedhuuf jechuun maal sila ta'eefin innaa amma maalan barbaada isarraa yoo hamane hin amanu jedheeti maallaqa kiyya hin amanu jedheeti kana sirraa bu'e kanan isa gaafachuu barbaadu amma maallaqa koo 2,000 fi diraamatti jechuudha 2,800 irraa qaba yoo naa hamane naaf haa kennu. Innaa kanan barbaada in beeka jechuun akkan eenyu akkan tureef eenyu akkan ta'e sirriitti na beeka. Innaan jechuun dubartii kabaja amma kana dhabee miti barani kan inni niitii isaa achi godhee too dhufee qaamana si argaa maalidha kanan jedhee na wajjin haasa'u maal akkamitti akka yaadu hin beeku dhugaa jechuudha. Innaa ofuma isaatii fi lakkii na dhiisennaa nan na dhiisuu dide isaa kanaafuu maallaqa koo yoo hamane maallaqa koo akka naa deebisu bicha hin barbaada sin gaafachuun dhufee jechuudha. Yoo barbaadan hawwii yoo barbaadde siifin ergaa wanna dhugaa irratti hundaa'e waan ta'eef reesiitii ittiin erge nan qaba si erguu nan danda'a keessan jechuudha. Dogoggorri kee birriitti erguu keeti. Nan beekaa Viidiyoo irratti hojjedheenaan immoo viidiyoo kana biricha siin deebisu akka du'eetti lakkaa'e malee biricha jechuudha. Viidiyoo immoo irratti siif hojjedha. Yeroo baay'ee dhiironni jechuudha. Dhiirri tokko yeroo jaallattanii dhugaan sinitti himaa dhiira ilkaan guutuu ilkaan isaa kun dirasii guutuu ta'uu qaba. Waa'ima dhiiraayyuu gaafa sinitti himu qalbii miti waanuma sirriidha. Na dhaggeeffadhu warri dubartootaa. Dhiirri tokko ilkaan isaatii guutuu miti taanaan warri tokko jiru ilkaan isaanii kuni addaan ciccitee jira sinii galee iddoo garaagaraatti ciccitee jira jechuudha. Iddoo addaan ba'ee jiru ilkaan kun gidduudhaa yoo ilkaan biraa guutu si dhungataniillee sin gammachiisan.